Gaafa ijoollee ta'e dhiisee deemne. Qara jaalee shin ta'e. Mana dhiisee deemte sagalee kan kenna bifa. Dhiirri dhootee sobdee miliixaa. Akkoo Ikkoo maal inni adabi fudhu. fudhadhee wallahi fudhadhee siitu na dhiisee deeme doktor. Ijoollee ta'e gaafa dhukkoometti jalatti neetworkii keetu si baase. Adaba. Doktor no akkana miliixee ni beeysaa bar sagaleen tantee ni dhabe. Makin miskina wallahi. Maal godheen? Neetworkii sitti baase. Mani koomenti kun fayyaa qabu dhara masakkar. Fedhii dhara masakkarina neetworkii sitti baase maal balleesse? Taapii godha. Jamee namni kun gastii miti. Hee neetworkii baase yaa. Doktor Ramadaanaaf maal naa bitta? Ramadaanaaf moo timira sii bita kaa? No timira miti. Waan biraa maal naa bitta? Ramadaana timiru maaf shorbaa saambusaa fa'aa nama bitanii maal barbaadan bira? Ya? Okay. Intaane kaartoonii tokko sii bita timira dhugaa. Foolish tips. Okay lah. Na dhaggeeffadhu sirriitti. Ay, dhimmi daaraan ilaallatu inshallah si guddisee asin si gahee amma abbaa qaba. Wayne doktor siin galle jechuudha wanti akkanaa siin galu. Nan ilaallatu inni uffata mala hijaaba minaamina sun abbaa qabda si habitu. Abayaa fi abayaa naafiti doktor. Nan ilaallatu. Barana masgidaa Haroo dhumaan ilaallata. Eekee bangistii kiyya thank you so much. Warri koomentii sun nan ilaallatu. Guddisee asin gahee. Abayaa breeda masgida. Thank you so much. Now, therapy. Therapy. BTV Ramani Fayan Cup. Hadi bitat. Asli gawada. Wallahi namni akka asli aqilaa hin jiru banagaraachilla indo gongorte. Nama dheeraatee haaqila aslii fi nama tokko qofan arge. Ay, sun dhugaa jedhe namichi gowwaadhaan jee sun dhugaa jedhe hin bitu. Gowwaadhaan. Haaqila qaruu ta'e na faarsitee namichi sifta. Gowwaadhaan hin bitu. Sirrii jedhe namichi sun na beeka. Qaxaqqaxamee maalisa maali amrii? Thank you so much Mangisti. Eke follow na gora. Wayne goonni amma dhufe. Goonni ree dhufe kuno. Ekeen as dhuftee follow na tolchiteeti achi deemtee na qaxaqqaxaasa. Ambar waan deemtee follow kiyis deebise. Suuraan kaafadha. Kaafata ooltee kaafata bultu. Follow gora hundi keessan. Ta akka ta'etti 150 as jira. Biyyaa kiyya naa dawwate. Chunkiya. Nagalchinan sirbaa siifaan weellisaa gizenan siin jedhu akkana yaadattuufan jedhee ta'e yaadee meebii yaadni kee kun dogongora ta'uu danda'a yoo dogongore immoo dhiifama naa godha asumatti. No hin dogongorre jechuun akkitti gaaffis gaafadhee itti deebistee illee hedduu bareedaadha. Naa asumaani sirriidha. Ani garuu sin beeku beektaa dhiifama naa godhe jechuun Oromoo ta'uu kan kennan beekaa. Anillee dura Oromoo fataatee waa hingaa jedhee tumani kan yaade specify godhee garuu immoo detail jechuudha. Dhalattuu eessaa akka taate maal hin beekne fakkeenyaaf amma ani Adaamatti na laddee guddadhee Adaamaan beektaa ishee duraan warri durii Naazirii ta'aniisanii bakka Oromoodha. Oromoo ta'uu kiyyatti sirriitti hin gammada. Ijoollee eessaatiin si fakkaadhamee ogguun alaaltu. Kanarratti ani wanti nani predict godhu waa lama bichaadha wanti nani assume godha jechuudha. A fi B jechuudha. Hooka warra Arsiiti yookiin Harargeedhaati. Kanarra dabarraan ani gammachuu hin danda'u. Harkattee jirta. Bakka hooka A'dha hooka B ta'a jechaadha. Hooka warra Arsiiti hooka warra Harargeeti jedhee yaadaan. Harkattee. Keessaa jechaadha keessaa lamaanuu immoo Arsiidha moo? Lamaanuu. Entah apa. Nah, nak kasih ti
yaa hundumaa fudhiifama shi balleessuun danda'a maybe akkuma tuutti duratti iddootti yerootti akka biraa jirtu nagaa shoggaasiin jedhu maybe namni biratti namni kun beektaa yaadni namaa kun gargari beektaa namni akkaataa namni si fudhatu keessaa'u yooti waan gaarii naase yookiin yaada sirriin qaba jetteetti illee itti haasawatti namni beektee karri itti namni kun fudhatu ilmi namaa kun gosa baay'ee jira beektee akkuma bifaan gargarii yaadaan gargarii saayikooloojikaalii gargar ta'an wanti isaan yaadan illee wanti isaan akkaataan acceptaansii isaaniitti illee gargar waan ta'eef maybe akkasitti fudhachuu danda'a waan ta'eef dhiifama jechuun barbaada. Ayi Umar kun jiru galatoomi waan dubbattuu jiraatte dubbachuu hin dandeessu carraasiif kanneetiin jira. Ayyee wanti biraa wanti dubbadhu kanan dura siin jedhe jechuun waa'ee nama asitti nama as jiru beektaa. Itoophiyaan jirtu jedhee yaada Itoophiyaa miti kan jirtu garuu nama as jiru normaalii waa sooshaal miidiyaa kana gubbaarraa sirriitti sooshaal miidiyaa fayyadamtaa sirriitti immoo nama dhageettii qabu mata fuullee aadallee kabaju jedhee waan yaaduu fi waan amanuu fi maybe nama asitti beektu nama nan itti dhiyaadhee agatee waan tokko muuxannoo irraa fudhadhu muuxannoo nama kanaaf hin kenna jettee yaaddu yoo jiraate. Itaalii jirtamii? Italiin jira garuu viizaan kiyya biyyoota United Europe biyyoota baay'ee deemuu nan danda'an Jarmanii illee deemuu nan danda'an Faransaa illee Spain illee maal kanneen deemuu nan danda'an. Nyaagale nama akkamii barbaadde jechuun nama Oromoota wal baruu barbaadde akka saayibatti immoo maal akka si qarqaaruun barbaadde naangalee. Oromoo ta'eetoo jechuun waa maartii kanarratti malee wanta biraa uumaa tokkicha rakkoo biraan qabu beektee amma laali maa kan Oromoo sun jedha seete. Asitti beektaa Itoophiyaawii wanni jedhu sun hojjetu. Asitti jarra asitti zaranyaa dhala asitti immoo jechuun waamtoota baay'ee jira beektaa sagalumallee giseen hanga dibee waraabadhu minaamina jechuun iddoon ani garuu kun beektaa hin jiranii jarri Habashaan illee hin jiranii warri Tigraay kun illee hin jiranii beektee nama baay'ee miti garuu warrootuma santu beektaa jechuun miira keetirra deeman bakka saayikooloojikaalii si miidhuu yaadu beektee harkaan si tuquu hin danda'anii namni harkaan si tuqnaan asitti hin ta'u wal arrabsuu qofa malee wanti biraa wanti harkaa wal tuquu hin danda'amu garuu yaani isaa yaadanii wanti isaan siif qaban ilaalcha isaa siif qaban isaan hin qaban istuudiyoon illee hin jira silaal garuu hoteela Habashaa sitti nan beeka ammaan lamarra sadi nan beeka hoteela Habashaa gana omaan an fayyadu beektee ilmi Oromoo tokko keessa hin jiru waan ta'eef waan Oromoo tokko keessatti argadhu beektaa. Assalaamu alaikum. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Duba istiitiin waan Assalamu alaikum. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaadhamaa kiiftaa? Nagaa jira. Nagaa alhamdulillah maalla baasii walla eengadda achuun jara jaalatti maxxantu dee wallaahi baay'een si jaalladha. Nagaadha minti yaati? Nagaa fayyaadhamu? Jirra alhamdulillah. Jira nagaa fayyaadha. Maaki kam jiraadhu ammayyuu. Kam olmaan. Dhalootni kun wal dhaggeeffachuu irratti xiqqoo rakkoo qabu. Namni osoo haasa'u jidduu seenamu yoo jidduu seename immoo maal jedhama seetan dhiifamaa wanta dubbachuu barbaadee jira dubbiin teetii jedha afaan Oromoo. Dubbiin teetii dhiifamaa jedha jechuu qabdaan isiidhaan jidduun fiignaa yoo inni haasa'u akkasii bar wal dhaggeeffadhaa hin maali yoo. Eeshi bakka maakiin irratti qabi bakka taraa somnaati rakkoon qaba. Waan duraa soitiif dubbadhu sanboota inni haa dubbatu akkasi. Amma ati dubbadhu ayyee. Laa ani wallaahi jaalaluma sii qabu ibsachuu wal bayan siin jaalladhaa siin kabajaa rabbiin umurii kee nu dheeressu wallaahi hedduu bakka obbaleetti koo si jaalladhaa. Akkanatti gannan sodaadha beektaa yoo jaalala sii qabu ibsu wallaahi akkanitti sii ibsu hin qabu. Rabbiin umurii kee rabbiin nu dheeressu. Amin. Galatoomii ayyee bareedu. Abdii dubbadhu amma. Hayyee maaki dhiifama garuu beektaa isiinii hoggan ol ba'ullee ol baatee turteetti beektaa jala kana baay'een ture. Kanumaaf inni yaasa'e dhiifama siin jechuudha. Ayyee rakkoon hin jiru.
Akkami ati naguma qabda ka duuba? An nagaan qaba alhamdulillah. Maashaallah. Baga Rabbi harraan si gaatee jedheera. Amiin. Anillee yaada biraa kan hin ibsachuuf deemu qabu baay'ee Rabbi si haa jajjabeessu du'aama kana xiqqoo siif goggodheetiin jajjabaadhu siin jedhee si jajjabeessu kan hin olle malee yaada biraan hin qabu beektaa. Hayyee du'aa osoo na duuba naaf goote natti tola akka malee. Hayyee asirratti yaaduma kakaafna. Hayyee. Hayyee du'aa nama buuta qabdaa sammuun kee fayya qabamii? Maal si godhe? Oyi dhaggeeffadhu sittiin himaa. Gizeen ilaaltu an maal si fakkaata? Maali? Sorry, waan godhe? Sooriin jeen gizee meeqa sii meeqa ati gizee meeqa si nama dhageessu moo? Gizee tokko the first time today. No way gizee 4-5 sitti himeetiin jira. Maal godhe naan? Hin barreen irraanfadhee rasa gizee kan. Mana kana push godhii siin jeetiin jira. Okay, ngoone rakkoon hin jiru. Isa eda, isa amma yeroo meeqa natti hin jirtu. San qofaa miti wanti nuti push godhii siin jeefni mita. Ganama gizee hirriba irraa kaatu mana kana hin seenta. Seeneen beeku amma. Hojii deemtu mana kana hin seenta. Gizee hojiirraa deebitu mana kana hin seenta. Gizee hunduu deemaatu seenta mana kana teessee seenteen beektu jechuu. Ani fi uummanni kiyyas ol gizee gaffiitu qororoom waan jiru hunda dhageenye sammuu kiyyallee baxabaxamaa jira jechuu. Okay, sorry. Ummata sorry. Nang push nang godha shi maki amma kaardii kiyya sirreessaa jira amshee. Egaa nuti beeytee osoo push nu godhuuf goote yaa hin dandeenya qocillee. Ati hojii dandee hojjechaa anaa sitti hayi sirrii miti bookun. Amshee maki. Akkamati nagaara miti nagaa fume bannaati. Si yaadeera. Long time. Bultiidha wallahi. Diyaaspooraan tokko bultiidha bar. Amma gizee hedduu diyaaspooraan gizee silkii isinii bilbiltee sa'aati 2 isinitti haasoftu. I love you baby. Naam gizee isin dhugaa isin seetan isaan dalagachaa jiran karaa sa'a meeqa deemee dalagata seete gizee. Karaa la kophaa isaa muugaa deemu kana siin deema jechuudha. Gaafa mee diyaaspooraan ijaazaa galuumeetti bilbilaa silkii isin jalaan kaasu. Gaafa hojii jiru namni akka isa isinii bilbilu hin jiru. Enquanto macaron kun. Naraga bui. Iya masakan anak aku nih Maki. Semara. Biji saati kan anak aku nih biya kam. Canada mau Amerika lagi sama. Canada tuh malah Amerika nih. Saati kamu akan segera garuma kapan nanti fakatnya saati Ethiopia terang. Nanti Amerika fi Ethiopia mana tolitti bidda saati mo. Esa walitti bidda Ethiopia fi Amerika rabbi tarduti. Mal gona sila Ethiopia ni mah Kenya ada jalan tuh bar jirenya. Kenya ada wajah Ethiopia rang. Garu di fama Ethiopia mata nada deh gudade. Biota guddo wajin ini ulur gomjisun inta tu. Ethiopia inta tu. Ilman sih tinta tu kesau. Dala sih tinta tu. Ay Ethiopia ni tadi na itu Ethiopia jera kun kam na habibi. Mana tu berbadi Ethiopia na rasin. No Ethiopia ambar ya Ethiopia rapsan juru. Itu normali malan jechu berbari sete. Namni tokko amma fakkeenya fi gaafa guddate to viizuma argachuudhaaf bakka hin jiramiti viizuma karaa biyyoota biraa argachuudhaaf ko kanumti biyyi biraa si fayyamu Itoophiyaa keessatti makaraa nyaatta ko. Biyyi akka Itoophiyaatti jaaladhu hin jiru. Biyya kiyya waan ta'eef jechuudha. Ya. Esal.
jarate nama beektu gisee jiraate adarake Ayyo. badu bakka galat Ayyaana walisa. Ramadana booda waan akkana godhan jeen soobatiin jirte waan ta'eef jeen bakka waan akkana. akkam Idarratti walli keessi soomana qabatiin jirtu jiru. ashira ko ngabushi እና ቪዲዮ ke repost nan go ture maki malo Soobatiin jiraan jamma. ye Amma waan walli ta'u ripost waliin danda'e. okay baka shi rakko ngabu baka Omar rakko ngabu Sagaleen ke baay'ee gadi bu'ee jira ko. Natti mufatte. Arab mufanne sitti mufanne dhugaa. Ni Adama ልጅ በጣም ነው የሚመቸኝ ni ቤታ ወነምኒ አዳማ ወሬ አዳማ ደለቲ ሁን አከነተ አሩን ፈዱ ነቲ አርቲ ሪፖርት ሲፉ ጎዳማ እሺ ሁን ደገል ጀለስ የኔ አሮ ማራ ኮንካቡ ሪፖርት ጎቹ ባቱ አኒ ስትናር እሺ አኒ ስትናር ማለም ስትናር ሰተ ilmi namaa kun beektaa wanti ilma namaa jechisiisu ilma namaa kabajuu dhalal wanti ilma namaa jechisiisu ilma namaa kana nama jedhee yaadudha namni nama beekte namoonni baay'een famoosota baay'een beeka beektaa akka kanatti yaadani dhugaa rabbii I don't know mbeeku sanan hayyo ahun daafu galatuumiya sibiratti si jechuu barbaadeeti miti dhugaa sibiratti si jechuu barbaadeeti miti abbaa biratti nama jajani nam beeka garuu naaf kalchi jechata sin jedha beekte akka waliigalaatti jeneraal jechuudha akka waliigalaatti wanti nani jechuu barbaadu normally namni gadi bu'ee akka bakka namni sadarkaa yaadatti irraa kaasetti beeke kan ijaaramu ani Itoophiyaa keessatti barataa ikoonomiksii barachaa ture waggaa afuraffaa jalqabee kanan barana ba'uun gatee dhufe beekte asitti immoo fayyaan eegalee sooshaaliin barachaa ture achitti hin xumurre fiildii lama barachaa ture Itoophiyaa keessatti jechaadha dhuun xumurre nan dhufe lachuuyyuu asitti kan biraan carraa argannaa nan dhufe biyya san gallakkisee dhufe jechuun sooshalii normaal sooshalii karaa sooshaal miidiyaatiin haa ta'u normaalii sooshoodhaan wal qabatan karaa hawaasummaatiin wal qabatan keessaa waa ilma namaatiin wal qabatan kana moor hagatee wayii nan hubadha beektee jechuun nan beekallee osoo hin taane yitabaalkutin haqaalu waan naan jedhan tokko nan understand nan godha na namoota baay'ee nan argaa bakka an jira miti normaalii isaanii wajjin wal si dorgomsiisuu hin danda'u እና waliigalaatti anis sadarkaa irra jiru kana hojii wal qabatis haa ta'u bakka hin jiru kanattis haa ta'u borus bakka guddaa ga'uu hin danda'a kana gadis ta'uu hin danda'a isa rabbii fi rabbii qofatu beeka እና እዚህ ላይ ደግሞ የራሴ ጥራትም ወሳኝ ነው ቦሩፍ jechuudha boruu kootiif garuu ani ilma namaa kanan tuffadhu beekte ilma namaa kanan tuffadhu yoo nan tuffadhe ilma namaatirraa waan inni tuffadhu gaa jiraate amala isaa qofa bichaan tuffadhaan amala badaa gizee qabaate namni tokko hattuu gizee ta'e hattuu isaa qofaan tuffadhaa boru jijjiiramee too nama gaarii nama nasaa nama normaalii ta'e too na caalee argamuu danda'a waan ta'eef ilma namaan tuffadhu soo sadarkaa sanitti beektee ilaallee ta'anii agatee wayii waan ta'e natti dhagamee akkasitti taasee malee si biratti si yennoo jechuu barbaadeetti miti noof qalchi. galatuumiyayye. Naan akkasitti ani qaldiifas hin jedhe normaalii rakkoon qabu yaadni keetuu nagaa riipoosis na gochuu baattumaa rakkoon qabu inni guddaan na kabajjee sitti haasa'u natti haasa'u keetii fi anillee immoo carraa sitti haasa'u argachuu kooti. Sooraa baay'ee yuunivarsiitii tokko barachaa turre sooraa marataa. Achitti gateen dhufe na beeka yuunivarsiitii isaanii turaan dhufe yuunivarsiitii isaaniitti barachaa tureen Itoophiyaatti jechaadha. Okay, ayyee. Tole bakka badi. Ayyee bakka an badu nagaan naa turi gara toomi hundumti keessanuu nagaan naa tura warra zada jirtan hundi keessanuu. Mami. Way good. Hello. باقي Naam. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باقي جنة. نجا. هاي صبري. فياكم نجا. ماكي سبون تتينيا. نعم. أكم جرينيا فيا. نجا. الحمد لله جربنا نرجس. أيه. أنا نيالو.